Qondaalli olaanaa waraanaa tiksitoota warraaqsa Islaamaa Iraan biyyi keenyaam waan ajaa'ibaam guddaa qabattee jirtiim kan isheen eegaa jirtuum tarkaanfii Israa'el qofadha jechuun dhaadachuun isaaniim ijoo waltajjii addunyaa ta'uun afarfamaa jiraam. Yeroo Israa'el guyyaadhaam tarkaanfiin aloophaannaa waan hin oolledha jechuun ibsa baastettiim deebii kennuuf qondaalli olaanaa waraanaa Iraan dubbii taasisanin Iraan sarpiraayizii guddaa qabatteem eeggachaa jirti jechuun akeekkachiisa jabaam dabarsanii jiruum. Balanaam haasaa qondaalaa olaanaa waraanaa warraaqsa Islaamaa Iraan kanaa dabalateem qophii Iraan haleellaa Israa'eliif taasisaa jirtuum qindeeffannee dhiyaannee jirraam turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'uun. Ameerikaan michuu ishee Israa'eliif akeekkachiisaa xumuraa kennuun beekamiim. Ameerikaan akeekkachiisa ishee kanaan Israa'el irraa deeggarsa meeshaalee waraanaa kutuu akka dandeessuum hubachiistee jirtiim. Ameerikaan michuu ishee yeroo maraam Israa'eliin deeggarsa maallaqaa dabalateem meeshaalee waraanaa ishee ammayyaawaa hidhachiisuun birmadummaan biyyattii akka kabajamuuf dhimmamtee kan hojjettu yoo ta'u osoo deeggarsi Ameerikaa duuba hin jirreem Israa'el birmadummaa ishee tikfachuun haafuutiim biyya taatee itti fufuuf dandeettii hin qabaattu jechuun kan amatamtuum Israa'el guyyaadhaam Ameerikaarraam xalayaa akeekkachiisaa fudhattee jirtiim. Biyya michuu bara dheeraa Falasxiin taatem Afrikaan kibbaam haleellaa Israa'el Gazaa fi Liibaanos keessatti gaggeessaa jirtu ilaalchisuun addunyaaf waamicha jabaa taasisteem balanasaa qabannee jirraam. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiim. Yoo yaashama harka fuuniim kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdhaam odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaam kan baagiddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa bal'inaan qindeessinee kan isin biraan geenyu taam. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanaala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaam. Odeeffannoolee wayitaawaa onkoloolessaa 16 2024 kan guyyaadhaa waliin turtii gaarii. Qondaalli olaanaam waraanaa tiksitoota warraaqsa Islaamaa Iraan biyyi keenyaam waan ajaa'ibaa guddaa qabattee jirtiim kan isheen eegaa jirtuum tarkaanfii Israa'el qofadha jechuun dhaadachuun isaaniim ijoo waltajjii addunyaa ta'uun afarfamaati jiraam. Yeroo Israa'el guyyaadhaam tarkaanfii aloophaannaa waan hin oolledha jechuun ibsa baaset deebii kennuuf qondaalli olaanaa waraanaa warraaqsaa Iraan dubbii taasisanin Iraan sarpiraayizii guddaa qabatteem eeggachaa jirti jechuun akeekkachiisa jabaam dabarsanii jiruum. Qondaalaan olaanaa waraanaa warraaqsa Islaamaa Iraan kan ta'an Birgaadeer Jeneraal Ibrahim Rostamiin biyyi isaaniim tarkaanfii Israa'el fudhattuuf haalaan qophii taasisuu isaanii kan akeekan yoo ta'u haaluma kanaan buufatii niwukileeraa Diimoonaa Israa'el gaammii isaanii jala seenuun ibsanii jiru. Dabalataan qondaalli waraanaa Iraan kun akeekkachiisaa kennaniin buufata niwukileeraa Israa'el kana daran doon murteessaa biraam aggaammii isaanii jala seenuu kan ifoomsan yoo ta'u kun ammoo oduu cabsaa Israa'el ta'ee jira. Birgaadeer Jeneraal Ibrahim Rostamiin waraanaa warraaqsa Islaamaa Iraanitti asiin duraam hoogganaa hariiroo idil addunyaa ta'uun hojjechaa kan turan yoo ta'u namni kun haasaa isaaniitiin waraanni warraaqsa Islaamaa Iraan yaadii shaakalaa haleellaa buufata Diimoonaa Israa'el kanaam taasisee jiraachuu isaa ifoomsanii jiru. Iraan meeshaa niwukileeraa waraanaa daran haalaan barbaadamaa kan ta'eem waan ajaa'ibaa qabdiim hanga yeroon ga'uttiim waan ajaa'ibaa tasaa kanaam iccitiin qabannee ni turre jedhanii jiru. Dubbiimaan mootummaa Iraan gama isaatiin lola waraanaa naannawaa sanaatti geggeeffamuufi muddama naannawaa sanaatti mudatu kamillee akka hin dhiisne kan beeksisan yoo ta'u Iraan dhimma dantaa biyyaalessaa ishee irratti abdii akka hin kutanne akeekanii jiru. Iraan haleellaa tarkaanfii aloophaannaa hanga isaatiin bal'aatee fi yeroo barbaachisaa ta'e akkasumas gaammii murteessaa ta'e irratti akka fudhattu kan beeksiste yoo ta'u kun ammoo waan akkasumaan ta'uu osoo hin taane xiyyeeffannoo sirriin itti kennamee kan fudhatamu ta'a jechuun akeekkachiistee jirti. Biyyoonni galoo galaanaam Arabaam akeekkachiisaa Iraan fudhachuun Israa'eliin daangaa qilleensa isaanii dhorkachuuf murteessanii turuun isaaniin kan yaadatamu yoo ta'u Israa'el Iraanin haleeluuf daangaa qilleensaa keenyaaf fayyadamuu hin dandeessuum jechuun ibsa baasaniin dhorkuun isaanii ni yaadatama. Muddamni waraanaa naannawaa ba'a giddu galeessaa daran ammaateem biyyoonni bara dheeraaf walitti gaarreeffachaa turan Iraanii fi Israa'el kallattiin wal haleeluuf walitti bookisaa kan jiran yoo ta'u haleellaa wal duraa duubaan walirratti geggeessaa jiraniin ga'umsa walii wal qormaataa turanii jiru. Haala tilmaamuuf namatti ulfaatuun garuu Israa'el teeknooloojiin humna ittisaa qilleensaa ishee Ameerikaa dabalateem yaaddoo michoota ishee ta'ee jira. Dandeettiin ittisaa isaa akka gaaraatti ol kaafamee leellifamaa kan ture meeshaan ittisaa qilleensaa Israa'el misaa'ilota Iraan ga'umsaa olaanaan qolachuu dadhabuun isaa Iraan dadhabina biyyattiin qabdu akka sakattaatu gargaaree jira. Walitti bu'iinsi kun yoo ammaateem hidhattoonni Iraanii deeggaraman kanneen biyyoota galoo galaanaa Arabaatti argaman
buufata bobaaratti aggaamachuu danda'u sodaan jedhu uumamee kan jiru yoo ta'u haaluma kanaan biyyoonni kunneen Israa'el Iraanin haleeluuf daangaa qilleensaa isaaniif fayyadamuu akka hin dandeenye dhorkanii jiru. Biyyoonni Arabaa kunneen ibsa isaaniitiin misaayilonni FM jettileen waraanaa Israa'el haleellaa Iraan irratti raawwataniif daangaa qilleensaa isaanii keessa qaxxaamuruu akka hin dandeenyedha kan isaan ifatti beeksisan. Asiin dura ministeerri Ajaalaa Iraan ibsa kennaniin biyyoota Arabaa kamillee daangaa qilleensa isaaniis haa ta'u buufata waraanaa isaaniitti fayyadamuun diinni tarkaanfii haaloo baannaa Iraan irratti kan fudhatu yoo ta'u Teheraan biyyoota galoo galaanaa Arabaa hundarratti kan xiyyeeffate tarkaanfii waraanaa ni fudhatti jechuun akeekkachiisanii turuun isaanii ni yaadatama. Aangoonni Teheraan Saudi Arabiyaa dabalatee biyyoonni Arabaa biroon daangaa qilleensa isaanii tarkaanfii Tel Aviv kan banan yoo ta'u humnoonni hidhattoonni Iraaniin deeggaraman naannawaa sanatti argaman buufata bobaa biyyoota Arabaa kanarratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwachuu danda'u jechuun akeekkachiisaa dabarsuun Reuters gabaasee kan jiru yoo ta'u dabalataan biyyoonni galoo galaanaa Arabaa kunneen dhiibbaa Ameerikaa irratti qaban fayyadamuun Israa'el buufata bobaa Iraan irratti xiyyeeffattee haleellaa qilleensa irraa kan raawwanne Ameerikaan Israa'el irratti dhiibbaa akka uumtu taasisaa turuun isaanii ni yaadatama. Ameerikaan michuu ishee Israa'eliif akeekkachiisaa xumuraa kennite. Ameerikaan akeekkachiisa ishee kanaan Israa'el irraa deeggarsa meeshaalee waraanaa kutuu akka dandeessu hubachiistee jirti. Biyyi guddittii addunyaa kana Ameerikaan michuu ishee yeroo maraa Israa'eliin deeggarsa maallaqaa dabalatee meeshaalee waraanaa ishee ammayyaawaa hidhachiisuun birmadummaa biyyattii akka kabajamuuf himamtee kan hojjettu yoo ta'u osoo deeggarsi Ameerikaa duuba hin jirre Israa'el birmadummaa ishee tikfachuun hafuutiin biyya taatee itti fufuuf dandeettii hin qabaattu jechuun kan amatamtu Israa'el guyyaadhaa Ameerikaarraa xalayaa akeekkachiisaa fudhattee jirti. Xalayaan akeekkachiisaa Ameerikaa harka Israa'el qaqqabee jiru kun akka agarsiisutti Israa'el deeggarsi namoomaa Gazaa akka hin seenne dhorkaa jiraachuu yookaan ammoo danqaa jiraachuu isheedha. Xalayaan kun akka akeekutti Tel Aviv baatilee darban kana qofatti 90 kan ta'u kaabarraa gara kibba Gazaatti gargaarsa namoomaa geeffamaa ture ugguruu ishee ni akeeka. Kaaba Gazaa irratti xiyyeeffannoo taasisuun haleellaa raawwachaa kan jirtu Israa'el ministeera Ajaalaa Ameerikaa Antooni Bilinkeniif ministeerri waraanaa Ameerikaa irratti mallatteessanii jiru kan jedhamu xalayaa akeekkachiisaa Ameerikaa kana Israa'el ija mufiitiin ilaalaa jiraachuu ishee fulbaruun aksiyoon jedhamu maddeen isaa waabeffachuun gabaasee jira. Loltoonni Israa'el kaaba Gazaatti haleellaa raawwatan ammeessanii itti fufuun xiyyeeffannoo isaa buufata waraanaa maas babbadeessuuf ta'uu isaa fi deeggarsi namoomaa akka hin seenne kan hin dhorkine ta'uu Israa'el himtus lammiileen Gazaa qulqulloonni hedduun ajjeefamuun sarbamni mirgoota namoomaa ammaatee jiraachuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baaseen mirkaneessee jira. Israa'el dheengaddaa guyyaa gaafa wiixataa deeggarsa sagantaa nyaataa addunyaa fe'atanii imalaa kan turan konkolaataa 30 daandii qaxxaamuraa Iraas jedhamuun gara Gazaa seenuu isaanii beeksisanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kaaba Gazaatti lammiileen Falastiin 400,000tti dhiyaatan gargaarsa namoomaa saffisaa akka barbaadan kan beeksise yoo ta'u Israa'el garuu maalna dhibdeen deeggarsi kun Gazaa akka seenu turtii 7 booda eeyyamuu ishee dhaabbatichi qeeqee jira. Xalayaan akeekkachiisaa Ameerikaarraa ergame kunis kan hordofuun gaaga'amni namoomaa Gazaa keessatti mudataa jiru haalaan yaaddeessaa ta'uu isaatiin tarkaanfiin hatattamaa fudhatamuu akka qabu hubachiiseetii jira. Israa'el guyyoota 30 keessatti gargaarsi namoomaa haala barbaachisuun kaseenuu kan hin taasisne yoo ta'u tarkaanfii irratti fudhachuuf ni dirqamnaa kan jedhu xalayaan kun seerri Ameerikaa lammiilee gargaarsi namoomaa isaan barbaachisuuf haalaan akka isaan hin qaqqabne kanneen danqan irratti qoqqobbii meeshaalee waraanaa fi deeggarsi waraanaa akka irraa citu tuumamee jiraachuun xalayaa kanarratti eeree jira. Dabalataan Ameerikaan xalayaa kanaan Israa'el kaaba Gazaa qofaatti adda baastee guuruuraa of qusattee daandilee ce'umsaa gurguddoo afraniin yoo xiqqaate guyyaatti gargaarsa namoomaa kan fe'atan konkolaataa 350 gara Gazaa akka seenan eeyyamuu akka qabdu kan hubachiise yoo ta'u dubbiimaan ministeera Ajaalaa irratti yaada kennaniin xalayichi haasawaa dippiloomaasii iccitii of keessaa waan qabuuf xalayicha bal'inaan uummataaf ibsuu hin barbaanne jedhee jira. Gargaarsa namoomaan walqabatee qeeqa ishee irratti ka'aa jiru kan hin fudhanne Israa'el xalayaa Ameerikaa kanarratti kallattiin hangammaatti deebii kennitee hin qabdu. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa addunyaan haleellaa Israa'el Gazaa fi Libaanos keessatti raawwattu akka dhaabduu fi dhiibbaa akka gootu gaafatan. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa wiixata darbee hooggantoonni addunyaa Israa'el haleellaa Gazaa fi Libaanos irratti raawwattu akka dhaabdu dhiibbaa akka godhan gaafatanii jiru. Gazaatti dhukaasa hatattamaan akka dhaabbatu gaafannaa namoota booji'aman gadhiifamuu fi akkasumas gargaarsi namoomaa uummata bira akka ga'u mirkaneessuu jedhan Siriil Raamafoosaan haasawaa deeggartootaaf Johannesburg keessatti guyyoota 100 aangoo isaanii kabajuuf taasisan irratti.
bara 1994 diimokiraasiin bari'ee kaasee Afrikaa kibbaa hoogganaa kan ture ANC filannoo biyyoolessaa caamsaa keessa gaggeeffameen sagalee caalmaa argachuun dhabuun tumsa uumuuf dirqisiise. Ramaphosa guyyoota itti aanan keessatti mootummaan isaanii duguuggaa sanyii uummata Falasxeen keessattuu Gazaatti raawwatamaa jiru irratti uummata Falasxeen deeggaruuf dhimma isaa guutuun mana murtii haqaa idil addunyaatti akka dhiyeessu dubbatanii jiru. Mootummaan isaanii uummata Falasxeen deeggaruu akka itti fufuun ni mirkaneessa jedhan. Jaallan boombii Israa'el biyyoota dhiyoo kan akka Liibaanos keessatti raawwatamaa jirus nu yaaddeessaa jedhan Ramaphosa. Afrikaan kibbaa dhuma bara 2023 mana murtii Heeg keessatti argamutti galmeessuun Israa'el onkoloolessa darbirraa eegalee Gazaarratti boombii darbachaa jirtu. Waliigaltee duguuggaa sanyii bara 1948 jalatti waadaa galtee kabajuu dhabuu ishee himatte. Turkiin, Nikaraaguwaa, Falasxeen, Speen, Meeksikoo, Liibiyaa fi Koolombiyaa dabalatee biyyoonni hedduun dhimmicha baatii guraandhalaa keessaa dhadhacha uummataa eegaleetti makamaniiti jiru. Manni murtii olaanaa baatii caamsaa keessaa Israa'el haleellaa kibba Gazaa magaalaa Raafaa keessatti raawwatu akka dhaabdu ajajuun Fireensi 24 gabaaseetii jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoolee wayitaawaa guyyaadhaaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like, share gochuun waliif qoodaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.